بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هردفتوني FMI University Jimma كيوكي كان حواسا University Jimma بكم جرتن هندتو نجين ربي رحمن ربي سن الرهجرات جدا. sagantaanani har'a qabadhe isiniif dhihaadhe islaamummaan akkamitti addunyaa kanarra babal'ate, keessumaa immoo biyya keenya biyya Itoophiyaa naannoo gaanfa Afrikaa kana keessa haala kamiin babal'ate sagantaa jedhudha kan wajjiniin ilaallu ta'a inshaallah. Hunda durayyuu alhamdulillah rabbii ol ta'een faarsaa, rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhabamarraa nu uume, erga nu uume immoo ilma namaa nu godhee sammuu nuu kennee akka nuti yaannu, akka nuti xiinxallu, akka nuti waan badaa fi waan gaarii adda baafnee addatti ilaallu sammuu nuu kennuudhaaf rabbiin galateeffata. Akkasumas rabbiin kan dhugaan gabbaramu isa qofa ta'uu ragaa baha. Inni tokkichaa fakkaataa wahii ilma saadhas abbaas hin qabu jechuu ragaa baha. Eega kana ta'e ergamaa keenya irratti Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam isaan irratti rahmata rabbii buusa. Caalaa ilma namaa filatamaa kan rabbiin ilma namaatiif jinniif insiif filatee erge ta'uu isaanii erga ragaa bahee ittaansuudhaani amantiin islaamaa kun bara kam jalqabe, yoom biyya keenya seenee haala kamiin babal'ate waan jedhu inshaallah gabaabseen isiniif kakaasuu yaala. Akka jalqabaatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiyyoota abbaa keenya aadamirraa kaasee amantii islaamaatiin lafa kanarratti ergaa ture. Akka jarri ofiifis hojjetan ummata isaaniis barsiisanuu ergaatuma ture. Gaara abbaa keenya aadamirraa kaasanii kan jarri hojiirra oolchaa turan, kan jarri barsiisaa turanii amantii islaamaa ture. Egaa abbaa keenya aadamirraa kaasee nabi Nuuhis ergamaa gara dachii kanatti ergame wagga ta'u kan inni ittiin ergame amantii islaamaa barsiisuudha, akkuma kana tawxiida barsiisuudha ture. Rabbiin waa'ee isaan nutti himu لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره جد. نتلقمت نوحين غير أمة ساتي إرجني تره الناس مال جد يا أمتك ربين كف جبراتي إسان ألتي وانتسين جبرتن وانتسي واقف فتن تكل هنجرو ربي تكتشا جبرا وان نجد جل ديما وان ندو ديسا كان جدودا. أكو مكانه
nabi nuuhin boodas nabiyullah ibraahimis muusaas ciisaas yoo fudhattan kanneen biroosi islaamummaa kanatti waamaa turanii islaamummaa kana barsiisaa turanii jechuudha. Hordoftoonni nabiyyootaa hundinuu muslima turanii islaamummaa akka amantii dhumaatti nabi Muhammad immoo kan isaan ergamanii jedhanii biyya makkaarraa ta'uun beekamaadha. gosti nabi Muhammad alayhi salatu wassalam Qurayshiidha. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim gosa Qurayshiirraa ta'uun isaanii beekamaadha. Gaafa ergamanu kan isaan jalqaba ergaan rabbii itti dhufee jedhee otoo isaan gaara Hiraay keessa jiranuyi gaara Hiraay bakka isaan jiranutti Jibril itti dhufee iqraa jedheeniin isaan ofitti ukkaamsee maree qabee ka'eetiyyi qara'i jennaan lakki anooti waa hin dubbifne waa qara'uu hin beekuu jedhan. Ammas deebisee isaan maree isaan qabee iqraa jedhe. Marsaa sadaffaa irrattiyyi maal jedheeni iqra' bismi rabbika alladhii khalaq maqaa rabbii keetii isa waan hunda uumeetiin dubbisii jechuu nabi Muhammaditti mi alayhi salaatu wassalaam. Aayata shanan jalqaba iqra' labsiin rabbi biraa bu'u qur'aanni jalqabu jechuudha. Aayanni shanan kan jalqabaa achirratti buufame maal jedhannisi maqaa rabbii keetii isa waa hunda uumeetiin dubbisii. Alladhii اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ilmana maa kan bishaan lallaafaa jechuudha irraa uumee jedhe isa kanaatiin dubbisi jechuu ergattime achumaan nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam gama Khadiijaa dhufanii namaraa na dhoksaa jedhanii san booda nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ni muddasir itti bu'e yaa ayyuhal muddathir qum fa'anzir jechuun itti bu'e yaa namicha mammarattee ciisaa jirtu kani sodaattee galtee wayaadhaan namaraa jettee ciisaa jirtu suni ka'ii namoota kana shirkiirraa sodaachisi rabbii wajjin waan biraa gabbaruurraa sodaachisi rabbiin qofa gabbara rabbiin qofa waan madhaa yeroo kamu waan jedhu da'awaa islaamaa kana waami kan jedhu ajajni nabi Muhammaditti darbe alayhi salatu wassalam. Yeroo kan ergamaan rabbii da'awaa gochuu jalqabaniga yaa namoota qulu laa ilaaha illallah tuflihu jedhan biyya makkaa kana keessa deemanii ummata gosa Qureeshii hundayyuu walitti waamanii laa ilaaha illallah jedhaa kana jechuudhaaniyyi milkooftu bor adabbii rabbii jalaa baatu dallansuu rabbii jalaa bilisa baatu laa ilaaha illallah jedhaa waan jedhu magaalaa makkaa keessa deemanii waamuu jalqaban. Yeroo isaan kana waamanu namoonni tole jedhanii isaaniif fudhatanii namoota murtaa'oodha baay'een isaanii immoo sumaayyuu dadhaboodha. Warri kaan baay'een أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب جدا تران محمد كن أكمو بجي نتي كابا كيستو تاوتي لبسدي في جاتما كان نتيجي غبرا جرا توكيچ غبرا أكمو منون جدا كوان هي دمني وان انتان جدني دلنو جلقبن وفي دلنني هنيفني أسو أكا كانت تجرانو نبي محمد عليه الصلاة والسلام دعواه الدقودني نبي جرتي wannu murannaa addaa muratanii waggaa sadiif bahanii laga keessa bowwaa keessa jiraatanii achiis immoo hin ba'anii ammas murtii rabbiitiin xalayaan jarri gaafas itti barreessanii nabiyyi irratti murteeffatanii murtoon jaraa sun rirminyaatte jennaan achi keessaa ba'an. Booda gaafa achi ba'anusi rakkoon guddaan nabi Muhammadin kan inni mudate gaafa Abu Xaalibii fi Khadiijaan du'anudha. Aamal huzni jedhamee beekama bara gaddaa bara rakkoo jedhamee beekama barri sun. Eega kana sahaabota hordoftoota nabi Muhammad irratti rakkoon baay'ataa dhufe. Ummanni makkaa kun rakkoo adda addaa hordoftoota nabi Muhammad irraan gahuu jalqaban. Rakkoon jarri irraan gahan immoo maaliif? Attamuma amantii kana hordoftu akkuma keenya akkuma nuti waan adda addaa tolchinee temriirraa muka nakhliirraa tolchinee gabbarru nu wajjin gabbaraa malee rabbii tokkicha hin jedhina waamicha kana dhiisaa da'awaa kana dhiisaa kan jedhudha ergaan jara inni guddaan. صحابني مو إرجع ربي براني كأني أن ردوا على أعقابنا بعد إذا هدانا الله إرجع ربي نك أجل شيء بودا ديبنا كان جدو توري ديبين جرا سبب كان ميدان الرتي ألفاتك ميدان الرتي ألفاتي جنان نبي محمد عليه الصلاة والسلام جرا biyya habashaa kana osoo godaantanii yoo jedhan yeroo sana dachiin habashaa jedhamu kuni dachuma naannoo gaanfa Afrikaa kana yookiin baha Afrikaa kana jalqaba islaamummaa makka irratti eega bariin isaa bari'ee dhoohee bahee jedhee bakkinni lammaffaa dhufee qubatee biyya keenya kana keessa ture. Egaa kanarraa ka'eetanii islaamummaan biyyooti baha Afrikaa kana dabalatee addunyaa kanarraa kallattii meeqaan babal'ate laata? Haala kamiin ummata kana qalbii keessa seene?
bifamee qaanii ummata qalbii keessa seene kan jedhuun inshaallah dubbachuuf yaala. Barumsa kanarraa wanti nuti hubannu qabxiin ijoon guddaan inni tokkoffaa islaamummaan haala kamiin ummata keessa seene waan jedhu irratti qabxii sammuu namaa keessaa ilaalcha dogongoraa baay'eetu jira. Namoota muslimas ta'e muslima hin taane biratti illee ilaalcha dogongoraa baay'eetu jira waan ta'eef inni tokkoffaa namoonni ilaalcha dogongoraa kana sammuu jaraa keessaa akka baasanii islaamummaan haala kanaan babal'ate waan jedhu karaa isa dhugaa akka jarri hubatanuudhaaf. Inni lammaffaa immoo musliimoonni yeroo gama rabbiitti nama waaman yeroo amantii isaanii babal'isanu karaa sirrii warri durii irra ture kan nabi Muhammad irra turan alayhi salaatu wassalaam kallattii hordoftoonni isaaniis irra turan irraan ta'uu qaba malee kallattii badanii karaa biraatiin socho'uu akka hin qabne hubachiisuudhaaf. Egaa islaamummaan karaa gurguddaa sadiini baay'inaan kan inni babal'ate. Karaan inni tokkoffaani warra hijiraa ba'ee godaanee rakkoon akka nama sila siniin jedhee sahaabatumarraa jalqabeeti kan isaan godaanaa turanii warra hijiraa bahanii godaananii jedhantu bakka dhaqan kanatti amantii islaamaa babal'isani. Lammaffaan kallattiin islaamummaan ittiin babal'ate daldaltoota muslimaa warra naggaadee jedhamutu biyyooti adda addaatti yeroo sana jalqabumarraa kaasee jechuudha walakkaa arabaa sanarraa kaasee giddugala bahaa kanarraa kaasanii gara kaabaatti naannoo shaamii fi naannoo awurooppaa kanatti achi nagadaa turanii gara immoo kibbaatti gara biyya afrikaa kanattis as nagadaa turan. Warroonni daldala kana sosocho'anu akkuma socho'an kanaan amantii islaamaa fuudhanii socho'aa turan. Warri kunis gahee guddaa qabu bal'inaan boodatti deebina. Inni sadaffaa immoo beektolee islaamaa daa'iiwwan islaamaa warra gara amantii islaamaatti nama waamantu ummata amantii islaamaatti affeerantu amantii kana babal'isuu irratti gahee guddaa taphatan. Kanneen biraas godaantota wal qabsiifnee keessummootas dabaluu dandeenya. Keessummooti biyya adda addaarraa gara biyya islaamaa dhaqaa turanii fi biyya islaamaarraa gara biyyooti adda addaatti warreen sosocho'aa turanis dabaluu dandeenya jechuudha. Egaa kana keessatti yoo cuunfine ilaallu qabxiisa tokkoffaatti deebinu. Amantiin islaamaa kallattii godaantotaatiin babal'ateera. Keessumaa biyya keenyatti kallattii warra hijiraa bahee fi godaaneetiin babal'ateera yeroo jennu maal jechuudha kan jedhu haa ilaallu. Egaa hordoftoonni warri FM kana daawwataa jirtanu sirriitti akka na hubattanuuf jecha hijiraan jalqabaa nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam ergamanii waggaa 5ffaa irratti gaafa miidhaan qureeshota sahaabota irratti ulfaatee jedhu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam idhabu ila ardi alhabashaa jedhan gara dachii habashaa deemaa jedhan. Habashaa kan jedhamee yeroo sanatti beekamee jiru naannoo Aksum bakka mootummaan Najaashii jirudha. Najaashi jechuun nugus kan jedhurraa yookiin Nagaash kan jedhurraa fuudhame maqaan suni mootiin biyyootii kana yeroo sana wal hordofee jiru Najaash jedhamee beekama. فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد جدا بيا سنة كيسا موتي توكو تجرا موتي سنة برتي نمني توكو لهم ميدمو فإنها أرض صدق إسين دچي لغاتي جدا وقا كان صحابني حجرا جلقبا يوكين قدان سجلقبا غربية كان دفني صحابني جلقبا غربية كان دفني هقنسا عثمان بن مذعون يوكين مو عثمان بن عفان نفني ديروتي نانو غرا كودا توكوتي دوبرتوني نما افر وهي تراني الماني في دائما وسون دبلاتين جچودا وري يرو سنا جلقبا كاني دفن ارغمني نبيين كenya عليه الصلاه والسلام وغاشا نفارتي غربيه كenya دفن يرو دفني جدنو نجاشي بira qubatani simannaas isaaniif godhe waan adda addaa godhanii kaanii osoo dheeraa hin turin gara biyya arabaatti deebi'an. Godaansi lammaffaan hammas sahaabonni deebi'anii godaananii dhufanii baruma sana keessa ture. Inni kun immoo namoota baay'eedha. Dhiirotiin gurguddoonni qofti gara nama 83 oli jechuudha kan godaansa dhufan kallattiidhaan. Dubartoonnis akkasuma baay'eedha. Warroonni hijiraa dhufan kun akka islaamummaan jalqaba bu'uura biyya kana keessa gadi seenu gahee guddaa taphatan. Gahee jarri taphatan keessaa inni jalqabaa tokko mootiin Najaashii yeroo sana Ashamatu Abjar kan jedhamu Ashamaa ilma Abjar kan jedhamu harka Jaafar ibn Abi Xaalib irratti islaamummaa fudhate. Islaama uusaa labse. yeroo Jaafar ibn Abi Xaalib suuratul Kahfiin itti qara'u waa'ee seenaa Ciisaatii fi seenaa Maryam. Ciisaa jechuun akkana Maryamarraa dhalate Jibriiltu dhufeetiin kallattii
jibriiliin iji afuurri qulqulluu keessatti afuufamee inni ilma maryami inni gabricha rabbiiti malee rabbii miti rabbitu isa erge banii israa'eliif kan jedhu gaafa inni ergaa itti himee jedhu najaashiin dhaggeeffatee boo'ee imimmaan isaa dhangalaasee asumaan Jaafar harkatti islaamummaa fudhate. Warra kana laalchiseeti quraanni suuraa maa'idaa keessa jiru kan inni buufamee jedhe لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا جد يروباي أمنتي إسلاماتيف كان دينته يهودا في والرشرك الرجل جد كيتجي ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى باي إنان موكن ور أمننيف إرئيهن يكبنو كان إسان جالتنو كان إسانيني ولتسيكنو ورنو تكريستان أوفين جدنو جد eenyunni warri sun jennaan kallattiidhaan kan inni ilaallatu guyyaa sana najaashiidhaa fi warra isaa wajjiniin jiran turanii jedhan ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون سبب نساسي إسان كيسا وربيكم سكبنو كيسولي أدادا كان كتاب إنجيلي في توراة سرية دبسني خبنو كبن تجرو ورهبانا ورموتا أنيال كنيف قويا أججر بجرا هجة ربين كفا قبرن تجرا وأنهم لا يستكبرون جد إسان موكو مكانهم بونهن كبنو جد دبلي مالجد وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع يروى الرب الرا غرا إرغميچات بوفمي دغهن والنبي محمد رت بوفمي دغهني جدني إجي إساني إممان ننغلافته جد بيكتولين بايم مال جدني نجاشي يرو قرآن سرت قرامو يرو جعفر بن أبي طالب سورة مريم سرت قرا يجدو أچمان إممان ننغلاسه ترى أعينهم تفيض من الدم إجي سأچمان إممان ننغلاسه تيجي maal jedhe rabbitti amanneerra jechuu labsanii jechuudha yeroo sanarraa kaase egaa amantiin islaamaa yeroo sana dhufee mana mootummaa masaraa mootummaa seenee ture waan sin dhibu biyya keenya keessaa amantiin kamu amantiin kiristaanaas amantiin islaamaas jalqaba hogga dhufu kallattii godaantotaatiin dhufe yeroo jalqaba dhufu kan inni seenesi masaraa mootummaati ture amantii kiristaanaa akkuma seenaa keessatti waliin beeynu jalqaba kan fide namoota lama biyya sooriyaati dooniidhaan dhufanii jarrinisi Priminteosisi Edisios namni jedhamu jalqaba dhufanii kan jarri seenanii masaraa mootummaati keessumaa Priminteos inni jedhamu kuni masaraa mootummaa keessa yeroo dheeraa ture booda maqaa Abbaa Salaam yookiin immoo Kisaat Ibrahaan kan jedhamutti moggaafameeti isatu amantii kiristaanaa masaraa mootii Aksum keessatti babal'isuu danda'e yeroo amantii kana babal'isee ka'u ofii isaatiifis biyya Misraa dhaqeeti paappaasummaa jalqabaa jechuudha kan inni filatamee biyya kanaaf ergame sana booda Niqiyaa Gubaa'ee irratti murteeffame amantiin ortodoksii Itoophiyaa akka inni Gibxiin jala yookiin Iskandariyaa jala bulu murteeffame eega bara sana bara 333 akka lakkoofsa Awurooppaa achi jala seenee hanga bara Haile Sillaasee 1959tti ortodoksiin Itoophiyaa kallattumaan kan inni waamamaa fi ture ortodoksii biyya Iskandariyaa yookiin biyya Misraa jala ture jechuudha eessaan dhufe kallattii kamiin kallattii godaantota jara kana lamaaniitiin seenuu danda'e eega sanaayis warri babal'isuu irratti gahee guddaa qabanu qeesoleen saglan bebbeekamoon kan jarri biyya Itoophiyaa seenanii jaarraa shanaffaa keessa biyya Shaam yookiin immoo naannoo Sooriyaa hammaarraa ture amantii islaamaas yoo fudhanne akkuma kana jalqaba jaarraa torbaffaa yookiin naannoo 615 keessa islaamummaan dhufee kallattiidhaan mana mootii Aksum kan inni seenuu danda'e kan jalqaba amantii kana fudhate kan kiristaanaas izaanaa ture kan islaamaas najaashii mootiidhuma biyya kanaa ture haala wal fakkaatuun biyya kana seenee jechuudha amantiin lammanuu egaa amantii islaamaa haala kamiin babal'ate dubbachuuttan jira yeroon isatti deebi'u eega biyya kana seenee ka'e sahaabonni naannoo waggaa 15 biyya kana keessa turanii namoonni baay'een isaanirraa amantii islaamaa baratanii amantii islaamaa fudhatanii turanii eega fudhatanii ka'anii immoo keessummoonni bifa adda addaatiin asirraa ka'anii nabiyyi keenya ziyaaruu deemanii turan keessummoota biyya kanarraa biyyooti gaanfa Afriikaarraa kan nabiyyi ziyaaruu deeman keessaa tokko osoo isaan Makkaan jiranu dhaqanii nabiyyi keenya dubbisanii alayhi salaatu wasalaam naannoo nama 40tti kan tilmaamamanu dhaqanii dubbisanii yeroo ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam qur'aana suuraa yaasin isaan irratti qara'anu boohanii achumaan amantii islaamaa fudhatan yeroo jarri achi bahanu Abu Jahl isaan hordofee akkamiyyi isin amantii keessan gantanii amantii namicha haaraa kana fudhattu jennaani lakkisaa boonuti nageenyaa si walloluu hin barbaannu jedhan jara kana ilaalchiseeti qur'aanni inni buufame maal jedhe suuraa qasas keessatti ulaa'ika yu'tawna ajrahum marratayni
warri kun mindaa jara marsaa lama fudhatu jedhe maaliif jennaan bimaa sabaru ni obsani yaa'ii Abu Jaalii fi waan adda addaarraa sobsaniitiyyi wayadra'uuna bilhasanati sayyi'a lola isaa kan ammoo nuti nageenya barbaanna jechuudhaan bifa gaariidhaan deebisanii isa jedhuuniyyi rabbii waa'ee jaraa dubbate akkuma kana keessummoonni baay'een gara marsaa ja'a asi biyya kanarraa ka'anii nabiyyi keenya bira deemanii turan isaan keessaa beekamoon namoonni 12 naannoo qeesolii 7tti lakkaa'amanuu fi akkuma kana warra luboota nama shawwayitti lakkaa'amanuu nabiyyi bira dhaqanii turan alayhi salatu wassalam yeroo jarri dhaqanu nabiyyiin keenya alayhi salatu wassalam biyyi Najaashii biyya sahaabota koonaaf simate kanaafu anis illee jara kana kabajjuun qaba isa jedhuun ofii isaaniitiif ol ka'anii simataa turan quraana ergamaa rabbiirraa dhaggeeffatanii itti gammadanii boohanii amantii islaamaa fudhatanii turan jara kana inni rabbiin hin boonanu amantii dhugaa gaafa dhagahanii jedhanii qaaluu maalanaa laa nu'minu billaahi wamaa jaa'anaa min alhaq maal taaneetiyyi rabbittiin amanne nuti dhugaa nutti dhufe akkamuma fudhachuu dinna rabbiinoo dhugaa nu beeksiseera jedhaniitiyyi amantii kana fudhatanii jedhe egaa hijraan kun faana guddaa hambaa guddaa dhiisee deeme qalbii biyya kanaa keessatti sanarraa kaasee godaansi hin dhaabbanne booda sahaabotaatis namoonni baay'een gara biyya kanaa godaanaa turan bara khulafaa ur-raashidiin keessa bara Umar ibn al-Khattab keessa jaarraadhuma 7ffaa keessa jechuudha akkuma kana bara umayyootaa keessas bara abbaasiyootaa keessas muslimoonni biyyoota arabaarraas kan araban taanerraas gara biyya kanaatti godaanaa turan godaansi beekamaan jalqabaa tokko ilmaan jarabanii Makhzum jedhamanii beekamanu hoggansa Wuddibni Hishaamiin gara biyya kanaa dhufanii turani akkuma kana sana boodas yeroo Huseen ajjeefamee jedhu naannoo hijraarraa jechuudha naannoo 50-60 keessa hoggantoonni isaa battanamanii gaafa jedhanu baay'een isaanii gara biyya kanaa dhufan sana boodas yeroo Ali ibn al-Husayn ilmi Zayd ibn Ali ibn al-Husayn ajjeefamee jedhu Shaamirratti hordoftoonni isaa biyyooti adda addaa keessa bittinnaa'an harki caalan naannoo biyya Eertiraa naannoo biyya Sumaalee biyya Itoophiyaa kana kan jarri dhufan warra hafantuu naannoo biyya Yaman dhaqanii hordoftoonni Zayd jechuudha amantii Shi'a Zaydiyyaa jedhamu Yamaniin keessa babal'isuu danda'an akkuma kana gaafa dawlaan Umawiyyaa kufu hijraarraa naannoo 132 irratti jechuudha miidhaan guddaan isaanirra hordoftoota jaraarra gahee jennaan gara biyya kanaatti baqatan baay'een isaanii gara biyya Itoophiyaa ammaatti baqatan akkuma kana ilmaan Aqil ibn Ali ibn Abi Talib obboleessa Ali ibn Abi Talib jechuudha ilmaan isaas baay'een isaanii gara biyya kanaatti as baqatan waan sinnibu warri shariifota jedhamu baay'een isaanii gara biyya Habashaa kanatti kan jarri godaanan maaliif miidhaa dawlaa Abbaasiyyaatii fi dawlaa Umawiyyaa baqa dawlaan Abbaasiyyaa gaafa khaliifonni sirraa'oon dhumanii jedhanu achumaan gaafa aangoo fudhatanu aangoon jaraa sibiilaan kan inni hogganamaa ture sibiila kana baqa miidhaa kana ajjechaa kana baqayyi gara biyya Itoophiyaa kanaatti as baqataa turan warra dhufe kanatuyyi ummata keessa seenani jalqaba haala kamiin ummata keessa seenani tokkoffaa yenna dhufanii biyya kana qubatanu amantii jaraa qabatanii beekumsa amantii jaraa qabatanii haala gaarii fudhatanii dhugaa dubbachuu fudhatanii nama biratti amanamaa ta'uudhaaniyyi dhufanii qalbii ummataa keessa seenani ummanni kan inni biyya Arabaa duritti beeku boonaan saba biraa tuffachuudhaan warra gurraachaa kana tuffachuudhaan ture har'a garuu jarri kun gaafa dhufanii biyya kana qubatan amalli jara adda ta'e akki jarri namaaf of xiqqeessan akki jarritti nama kabajan akki jarritti dhugaa dubbatan akki jarritti amanamanu waan addaa ta'e argame maali eessaa dhufe amalli kun waan jedhutu gaaffii jaratti uume jennaan iccitii isaa qorachuutti deebi'an yeroo iccitii isaa qoratanu edaa maaltu duuba jira amantii islaamummaatu kanatti jara ajaje of gadi qabi rabbi ol si qabaa jechuun namootaa fi tola yaadi rabbiin tola siif yaada jechuun ati dhugaa dubbadhu amanami jechuun barnoota amantii islaamaa ta'uu baranii namoonni baay'een amantii islaamaatti seenan amantiin kun godaansa kanarraa babal'ataa dhufeetiyyi hijraarraa bara 283 irratti yookiin immoo akka lakkoofsa Awurooppaa 896 irratti warri Bani Makhzum kan dhufanii Pilaatoo naannoo Shawaa fi gidduu Habashaa kana keessa qubatanii jedhan mootummaa ijaaruu danda'an kan mootummaa ijaare warra kallattii Bani Makhzum irraa dhufan hoggantoota
hoggansi jara Wuddibni Hishaam kan ture warra kanaan ijaarame mootummaa yeroo sana ijaarame mamlakatu shawal islamiyya mootummaa shawaa islaamaa jedhame beekama mootummaan shawaa islaamaa kun kan inni ijaarame wiirtuu Itoophiyaa ammaa keessatti kan inni ijaarame naannoo Finfinneerraa kaasee hanga dhaqee naannoo Amaaraa kan jiru kana biyya bal'aa to'ateetiyyi hanga jaarraa afuriitiif biyya kana keessa amantii islaamaa babal'isuudhaa fi mootummaa islaamaa dhaabuu danda'e eessaa dhufe jettanii yoo laaltan godaantotarraa kallattiin inni ittiin dhufe inni guddaan Wuddibni Hishaam kan inni hogganee dhufe godaantota kanatu ilmaan jaraa kanatu mootummaa kana ijaaruu danda'e haala kamiin ijaaruu danda'anii jalqaba amala gaariidhaan ummata keessa seenanii ummata qofaa miti warruma hoggantoota birallee gahuu danda'an maaliif amalli jarri qabu akki jarri daldala danda'u akki jarri barreessuu danda'u akki jarri dubbisuu danda'u akki jarri itti amanamanu hoggantootaan walitti dhufuu danda'an hoggantootaan walirraa fuuchuu fi walitti heerumuu jalqaban afaan biyyattii baruu jalqaban saba isa arabaa sana lakkoowwachuu dhiisanii ummata biyya kanaatiin tokko ta'an wanti biyya kana adda godhu keessaa tokko sabni biyya kamiyyuu gaafa godaanee dhufee biyya kana keessa seenee jedhu saba isaasin dagata arabni biyya kanatti gale lakkoofsan qabu amma garuu arabummaa isaan beeku inni oromootti gale oromoo ta'e naannoo habashaatti gale habashuma ta'e akkuma sanatti jira jechuudha warri kunis akkuma kana ummata wal fudhatanii jireenya hawaasaa kana ummata keessa seenanii ummata wal fudhatanii ala jedhanu aangoon osoo dabaree darbuu dhufee isaanirra ga'ee bara 896 irratti mootummaa shawaa islaamaa ijaaranii mootummaan kun hanga bara 1285tti naannoo jaarraa afurii jechuudha waggaa 400 kan xiqqoosii hanqatu mootummaan islaamaa naannoo walakkaa shawaa kana bulchaa ture maqaan shawaa jedhullee bara sana keessa kan moggaafamedha jechuudha eessarraa dhufe kun godaansarraa lola tokkoon hin dhufne wal dhabbii tokkoon hin dhufne sana boodallee hin dhaabbanne mootummooleen islaamaa torban wiirtuu Itoophiyaa kana keessatti ijaaramanii turanii godaantotuma kana kan ijaaran mootummaan ifaat kufaatii mootummaa shawaa keessa kan ijaarame eenyurraa dhufe jennaani inni kunis warruma Bani Abdiddar jedhamu kan godaananii dhufan keessuma Umar Walaasmaa kan jedhamu ilmaan jaraa ture haftee ilmaan isaa keessaa kan ture tuyyi mootummaa islaamaa ifaat ijaare mootummaan islaamaa ifaat kuni baha shawaatii fi affaariin kana walitti dabalateeti mootummaa bal'aa ture naannoo jaarraa lamaatiif amantii islaamaa sirriitti kan barsiisaa fi amantii islaamaatiin hogganaa turan madhaba shaafi'iyyaa kan hordofanii naannoo jaarraa lamaatiif sirriitti kan barsiisaa turanidha kan inni hundeeffame naannoo 1270 keessa hogga ta'u bara 14 booda kan mootummaan islaamaa ifaatti dadhabuu danda'e jechuudha mootileen islaamaa kanneen biroos kanneen akka Araabiinii Dawwaaroo Baalee Sirkaa Hadiyyaa Darraa warri kun torban isaaniitu baay'een isaanii kan isaan hundeeffamuu danda'an kan amantiin qalbii ummataa keessa seene kallattii godaantotaa kanaan ture jechuudha qabxiin biraa kallattiin islaamummaan ittiin babal'ate qabxiin lammaffaa kan isiniif kaasu daldaltoota yookiin naggaadee jedhamee beekama yeroo sana waan sin dhibu akka Thomas Arnold jedhe da'awaan islaamaatii fi yookiin waamichi gara islaamaatti godhamuu fi daldalli bara tokkollee adda bahee hin beeku waan baay'ee walitti hidhatudha qabxii adda citee hin beeynedha daldaltoonni muslimaa erga amantiin islaamaa fajriin isaa makka keessatti ba'ee madiinattis godaanee biyyootii kana wal ga'ee kallattii hunda keessa babal'achuu danda'eera islaamni daldalaaf karaa baasee jira yeroo daldalaaf karaa baasu garuu akka namni halaala qofa irratti hojjetu akka namni rahmata namaaf godhu akka namni naman gowwoomsine khidaa gowwoomsaa waan jedhamu bareechee seeratee jira ummanni muslimaa kana irratti hundaa'anii giddugala bahaa kanarraa ka'anii kallattii hunda irratti daldalaa turan giddugala bahaarraa ka'anii miilaan gara kaabaatti deemu gara shaam gara awurooppaa dooniidhaan immoo gara kibbaa kana as ce'u kibba kana as ce'anii buufata doonii aduulis irratti buufata doonii daahlak bakkooti adda addaarra kan to'atanii turanii yeroo sana muslimoota turan mootummaan warra Aksum yeroo sanatti baay'ee dadhabee duuba deebi'ee Pilaatoo Habashaa qofa irratti deebi'ee jira ture sababni isaas yeroo Abrahaanii Kaabaa diiguuf deemu lolli guddaan rabbiin balaatti buusee Abrahaanis miidhamee waraanni Habashootaa yeroo sana rukutamee cabee achumaan Yamaniin kan dhufee bulchaa ture mootummaa Faaris ture
mootummaa Faaris jalaa mootummaan naannoo Aksum jechuudha baqatee deebi'e Aksum qofarra ture yeroo sanatti. Aksum irrattuu dhiphatee beejjaan yookiin uummanni naannoo Agawuu warra Aksum kanas dhiphisaa ture. Musliimoonni gaafa daldalaaf dhufanii doonii Aduulisirra qubatan waan mootummaan Aksum barbaadu hunda isaantu fida ture. Daldaltoonni jechuudha. Meeshaa mootummaan Aksum barbaadu hunda isaatu mootummaa Aksum qofaa miti warri gara kibbaa kanneen Oromoo kanneen sabaaf sablammoonni kuush 23 ol biyya kana keessa jiranu wantoota isaan barbaadanu ummata daldaltoota muslimaa kanatu biyyooti adda addaarraa biyya Hindiirraa biyyooti Chaayinaarraa giddugala ba'aa kana hundarraa fida ture. Yeroo meeshaa isaanii fidanii dhufan kana meeshaa qofa miti kan isaan fidan. Amantii isaaniis wajjin fidu. Amanamummaa isaaniis wajjin fidu. Daldala keessa nama gowwoomsuu dhiisuu, dhugaa dubbachuu wajjin fidatanii dhufan. Yeroo kana argu ummanni bal'aan ofitti isaan bute, isaan simate. Daldaltoonni kun gaafa dhufanii biyya kana galan daldalaan haa dhufan malee guyyaa daldalaa oolanii hojjetaa oolaniit halkan ilmaan naannoo kana dungoo adda addaa qabsiisanii yeroo sana akka ifaan adda addaa mabiraatiinis hin jiru dungoo adda addaa qabsiisaniiti ilmaan naannoo waa barreessuu waa dubbisuu barsiisu. Ummanni yeroo kana baay'ee isaanitti hawwatame jechuudha. Baay'ee isaanitti hawwatame. Daldaltoonni kun daldalaa qofaa miti kan dhufu. Beektolee baay'ee of keessaa qabu. Namoota ilmii shari'aa qabu of keessaa qabu. Ogga kana ummanni bal'inaan isaanitti siqee amantii Islaamaa irraa barachuudhaaf onnee ofii banee isaanitti kennee isaan irraa barachuu danda'e. Haala kanaan lola tokko maletti amantiin Islaamaa dhufee seenuu danda'e jechuudha. Daldaltoonni kun achi naannoo Galaana Diimaa yookiin immoo naannoo Zayilaa yookiin naannoo Aduulis qofatti hin hafne keessa kutanii darbanii dhufanii kibba kanallee qaqqabanii biyyooti Oromiyaa baay'ee kana keessas qaqqabuu danda'an. Kallattii kanaan baay'inaan Oromiyaa keessallee Sumaalee keessa Eertiraa keessa amantiin Islaamaa sirriitti kan inni babal'achuu danda'e kallattii kanaan ture. Kallattiin sadaffaan amantiin Islaamaa ittiin babal'ate kallattii beektolee fi du'aatota Islaamaati. Akkuma hundi keenya iyyuu waliin quba qabnu amantiin Islaamaa sochiin saakamuu beektoleedhaan hoogganama. Osoo waa tokkon dubbatin osoo waa tokkon hojjetin dura beekumsa gaafata. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Beekumsi haasa'uudhaan duratti hojjechuudhaan duratti. Kanaafuu keessummoonni socho'an kun hunduu beekumsaan hoogganamu. Beektoleen kun gaafa dhufanuu da'awaa adda addaa gara amantii Islaamaatti nama waamu. Warra achi dhufu qofas osoo hin taane biyya kana keessaas deemanii warri baratanii biyyatti deebi'anu baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf ulamoonni biyya Zayilaa kan Zayilaa irraa deemanii baratanii amantii Islaamaa babal'isan. Zayilaa jechuun asuma yeroo sana mootummaadhuma Islaamaa ifaat jala kan turedha. Beektolee baay'eetu Zayilaa kama qaala Zayilaa jechuun amma Zayilaa'iin warra muhaddisaa yookiin immoo hadiisaa keessatti baay'ee beekamaadha. Baay'ee beekamaa ture. Zayilaa'iin kun amantii Islaamaa babal'isuudhaaf gahee guddaa qaba biyya kana keessatti. Beektoleen gaafa dhufanii biyya kana keessa seenanu tokkoffaa jireenya ofiitiif eenyurrattuu hirkatan. Ta'abbatanii ofumaa isaaniitiif hojjetatanii bulu. Yeroo hojjetatanii ka'an ummata biyya kanaa ilmaan isaanii gurguddoota isaanii kabajamtoota isaanii walitti qabaniiti amantii Islaamaa barsiisuu jalqabu. Sababa kanaan ummanni baay'een jechuudha jama'aadhaan jechuun haala danda'amuun gara amantii Islaamaatti seenee lola tokko malee amantiin Islaamaa babal'achuu danda'e. Qabxiin guddaan ana asitti kaasuu danda'u biyya kana gaanfa Afrikaa keessaa akka beektoleen hunduu walii galu amantiin Islaamaa lolaan hin babal'anne. Lolli kan inni geggeeffame jaarraa 15ffaa keessa baay'inaan 15ffaaf 16ffaadha. Eessarraa ka'e lolli kun yoo isin jettan biyyi kun lola hadhaa baay'een beeku ture. Bara Aksum keessa lolli baay'een jiru. Fakkeenyaaf mootummaan Aksumiif mootummaan Islaamaa Shawaa sun nageenyaa wajjiniin turte. Aksum dadhabaa deemaa ture yeroo sanatti. Kan Aksumitti wal lolaa ture yeroo sana gosa Agawuutiin baay'inaan. Gosa Agawuu gosa uummata kushsanii wal lolaa turan baay'inaan. Boodarra dadhabee mootummaan Aksumuu kufeetii mootummaan Agawuu ijaarame. Zaagwee Daayinastii kan jedhamu jechuudha. Yeroo Zaagwee Daayinastii kanas lolli gidduu Zaagwee Daayinastiitii fi Muslimaa hin turre. Zaagwee Daayinastiin kun amantiin jaraa yeroo sanatti amantiidhuma duudhaa amantii biyya keessaa ture. Baay'een isaanii amantii kiristaanaa fudhachuun isaanii gara boodaa keessa. Muslimaa fi isaan gidduu lolli tokko illee hin turre. Lolli yoom jalqabame jennaan erga Salamoonic Dynasty kan jedhamu ijaarame bara 1270
yikunnu amlaak namni jedhamu mootummaa Salamoonawaa ofiin jedhu erga ijaareeji sabaaf sablammii fi amantii gidduutti lolli jalqabe. Mootummaan ifaat bal'inaan mootummaa Salamoonawaa ni caala. Garuu akka inni itti ijaarame bu'uurri isaa nageenya waan tureef lola hin danda'u ture. Mootummaan Salamoonawaa immoo jalqabuma bu'uurri isaa lola ture. Lola irratti kan ijaaramedha. Erga Salomoonik daayinastii irraa kaasee ijaarame hanga bara Haile Sillaaseetti adeemsi mootummaa Salamoonawaa loluma irratti kan inni hundaa'e. Maal jedha Church and State in Ethiopia kitaabni jedhu tokko maaliif iyyi kufanii mootummaan ifaat sababa jedhu yeroo kaasu sababni guddaan ummata isaatu ummata nagaa ture. Ummata lolaatii miti. Lolaaf qophii hin turre jedha. Lola kana mootummaan Salamoonawaa gaafa dhufee lolee jedhu yeroo garii ofirraa injifataa turani. Jarra akka Sa'adaddiin, jarra akka Sabruddiin yeroo baay'ee ofirraa injifataniiru haa ta'u garuu lolaaf qophii waan hin turreef injifatamaniiru. Naannoo ifaat keessatti qofa masjiidolee gara 12,000 akka gubamedha kan kitaabni sun dubbatu. Kana booda maaltu uumame? Ummanni kun gaafa asirraa buqqa'an lola leenji'anii bahan. Mootummaan Adaal jaarraa 15ffaa jalqaba keessa gaafa hundeeffamu lola eenyurraa leenji'e? Mootummaa Salamoonawaa irraa leenji'e. Mootummaa Salamoonawaa irraa lola warri leenji'ee bahe kun baharratti mootummaa gaafa hundeessan mootummaa Salamoonawaa ofiin jedhu kanaan wal loluun jalqabame. Lolli walakkaa kanarratti kan inni uumame malee amantiin Islaamaas gaafa seenu kanaan hin babal'anne gonkumayyuu. Gaafa seenee jedhu kallattii daldalaatiin, kallattii da'waatiin, kallattii hijira godaansaatiin kan inni seene kana sadaniin. San booda eega mootummaan Adaal jalqaba jaarraa 15ffaa keessa naannoo Harar irratti hundeeffamee jedhee lolli gidduu mootii Salamoonawaatii fi Adaalitti alana ulfaachuu jalqabe. Osoo ulfaatu jalqaba jaarraa 16ffaa keessa mootummaan Islaamaa Adaal hundeeffame kuni booda hoggansa Imaamu Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi kan warri kun giraa jettu giraa si eegalu hoggansa isaatiin dhufee mootummaa Salamoonawaa ofirraa rukutee cabsee kaabatti galchee eega ka'ee ofiifis Imaamu Ahmadis ajjeefame. 1543 gaafa Imaamu Ahmad ajjeefamu humni muslimaa sila baay'ee ol ka'ee ture dadhabe. Humni muslimaa sila baay'ee ol ka'ee ture ajjeefamuudhuma Imaamu Ahmadin dadhabe. Waraarni warra Amaaraa Salomoonawaas immoo dadhabe walakkaa kanaan. Maaltu ka'ere haalli ummata Oromootiif mijaa'ee Great Expansion jedhamee kan beekamu babal'ifannaan guddaan Oromoon babal'ifate sun Oromoon Maccaaf Tuulamaa, Oromoon Baareentuu Arsii kun kan jarri haalli mijoofnaaniif babal'ifachuu danda'anii walakkaa kanaan. Amma amantiin muslimaas hoggansa Amir Nuuriin godatteen na deebi'u akkuma kana warri Salamoonawaa ofiin jedhus kaabatti hogganni deebi'u kan walakkaa kana wal qunnamsiisuu danda'e ummata Oromoo ta'e. Kaabaa kibbatti bahaalixatti kan wal qunnamsiisu eenyu ta'e ummata Oromoo ta'e. Daka Harargee dhaqanii hanga Jogola marsan ummanni Oromoo asiin dhufee jechuudha hanga lixaatti hanga kibba lixaa kanasi ummata Oromootu wal qunnamsiisee jechuudha. Haala kanaan lolli uumamuu danda'e malee ummanni muslimaa lolan banne. Qabxiin biraa ummata muslimaa ummata Oromoo keessa amantiin Islaamaa yoom babal'ate haala kamiin babal'ate lola isa kamiin babal'ate gaaffiin jedhu ka'utu mala. Ammas qabxiin ifaan nuti wal hubachiisuu barbaannu tokko ummata Oromoo keessa amantiin Islaamaa gonkumaa lolaan hin babal'anne. Lolli tokko illee hin turre. Keessumaa jaarraa 16ffaas amantiin Islaamaa Itoophiyaa keessa kan inni sirriitti babal'achuu danda'e. Jaarraa 16ffaas immoo muslimni lolan lolle. Muslimni lolan lolle. Inuma kiristaanis loluu hin dandeenye jaarraa 16ffaas kan jarri loluu danda'e dheengadda jaarraa 19ffaa keessa 1855 naannoo akkasii keessa eega Teewodiroos irraaji. Eega Teewodiroos qimaantirraa ka'ee loluu jalqabeeji kan lolli babal'ate malee. Akkamiin babal'ate kan jedhu ammas qabxuma silaatti nu deebisa. Tokkoffaan daldaltoota, lammaffaan godaantota, sadaffaan daa'iiwwanii fi aalimoota amantii Islaamaatiin kan inni babal'ate. Mee haa fudhannu Oromoon jaarraa 9ffaa Awurooppaa keessa akka inni mootummaa Islaamaa walakkaa Shawaatti ijaaree ture dubbannee turre jechuudha. Shawaa Islaamik Isteetiin baay'een isaa miseensi isaa ummata Oromoo akka inni ture beekamaadha. San booda mootummaan Baalees hedduun isaa miseensi isaa ummata Oromoo ture. Ummatuma Oromoo kanatu achirraa ka'ee babal'ate. Walakkaadhaan wasaniyyaatti deebi'uun isaa ni mala.
kan wasaniyyaatti deebi'es kan irratti hafes ni jira. Warri wasaniyyaatti deebi'e yoomiyyi haala kamiin amantii islaamaatti as deebi'an gaaffiin jedhu gaaffii guddaadha. Waan sin dhibu baay'een uummata Oromoo amantii islaamaarraa deebi'ee wasaniyyaa haa ta'u malee kan inni gabbaraa ture rabbii tokkicha. Akkuma kana mukaaf dhagaa jalas deemuunis baay'ee hin turre akka hamma nutti labsamu kanaa miti. Gaafa amantiin islaamaa dhufee labsamu lola tokko malee fudhate. Fakkeenyaaf Jimmaanan isinii kaasa. Mootummaan Shanan Gibee kan inni amantii islaamaa fudhate amma naannoo waggaa 200ti mootummaan islaamaa kan inni ijaarame jechuudha. Ummata osoo hin taane mootummaan islaamaa kan inni ijaarame naannoo waggaa 200ti Shanan Gibee irratti baay'inaan. Jalqaba daldaltoota muslimaatu baay'inaan dhufanii Limmuu Innaariyaa keessa qubatan. Limmuu Innaariyaa magaalaa Saappaa magaalaa Saqa jedhamu keessa kan jarri qubate. Daldaltoota hanga 200 hanga 300ti kan jarri qubate. Daldaltoonni kun dhufanii ummatichas amantii islaamaa barsiisan mootii bira seenanii mootii Abbaa Gommol jedhamu amantii islaamaa fudhachiisuu danda'an. Lola tokko malee amantiin islaamaa Limmuun keessa mana mootii seene ummata keessa seene. Mootiin Abbaa Gommol abbaan isaanis Abbaa Abbuuqaa kan jedhaman gaafa amantii islaamaa fudhatanu ummanni salphumaan jala hiriire amantii islaamaa fudhate. Warri amantii islaamaa fudhate kunis mirga warra kaanii tokkollee hin dhiibne. Qabxiin asirratti ka'uu barbaachisu jechuudha. Warri hordoftoota amantii biraas yoo jiraates mirga jaraa sirriitti kabajaafii turan. Limmuurraa ka'ee gara Guumaatti yeroo ceenu Guumaa keessa kan amantii islaamaa babal'ise jalqabni namni sheekni seenee jedhe nama Kabiiree Daassaa jedhamu. Kabiiree Daassaa kun nama Limmuu ta'eetiyyi Limmuurraa ka'ee Daassa bakka jedhamu dhaqe. Abbaa Duulaa jalqaba yookiin Jiilchaan bakka Daassa jedhamu isaan qubsiisanii ofiifis amantii islaamaarraa baratanii akkuma kana Qur'aana akka inni gadi taa'ee barsiisu godhanii warra Qur'aana Kabiiree Daassaa kanarraa baratetu amantii islaamaa naannoo Guumaa mootummaa Guumaa hunda keessa babal'isuu danda'e. Jarri akka Sheekii Okkolaa gosa Fincisoo sun Kabiiree Daassaa kanarraa baratan. Akkuma kana Jimmattis yoo as dhuftan Sheek Abdul Hakiim naannoo Limmuurraa kaabarraa ka'aniiti Limmuun keessa qaxxaamuranii dhufanii Jimmaan seenan. Amantii islaamaa ogguma dhufan kallattumaan irra gadi ta'anii barsiisan. Ummanni silaa baagiraawundiinsaa yookiin kalfiyyaansaa hamma ta'e amantii islaamaatti siqiinsa waan qabuuf kallattumaan dhufee irraa osoo baratu soomas salaatas zakaas suuta osoo baratuuti amantii islaamaa fudhachuu danda'e. Asirratti qabxii na ajaa'ibu tokko yeroo baay'ee kanan dubbadhu keessa jalqaba namoonni Jimmaa qoroon kun warri gurguddaan amantii islaamaa jaallatan malee sooma kana hin dandeenye salaatuu kana yeroo hunda wadaachuu hin dandeenye. Sheek Abdul Hakiim nama hikmaa guddaa ogummaa guddaa qabu yeroo jarri dadhaban isaan hin cinqine. Bara jalqabaa ummanni meeqa soomna jennaan guyyaa 5 qofa soomaa jedhan. Achi kaanii marsaa lammaffaa irratti immoo 10 soomaa jedhan. Akka jedha marsaa arfaffaa irratti 30 guutuu soome ummanni Jimmaa. Akka walii galaatti jechuudha qoroon guutuun. Sheek Abdul Hakiim nama jedhamu kan waan kana sirriitti ummata obsaan barsiise. Salaatallee akkuma kana. Ummanni yeroo jalqabaa qoroon kun warreen bebbeekamoon ashraafa qawmii kan jedhamu kun jechuudha. Salaatas zakaas yoo achumaan itti jabeeffame amantii islaamaa baqachuutu mala. Kanaaf tasgabbiidhaan nu ofiin dandeenyu gabroonni keenya nuufa salaatanu innaan siniifa salaatanu jedhan. Qoroo keessaa kan gabroota ramadatee yeroo indaaqqoon iyyitu dur salaanni ogga indaaqqoon iyyitu salaatama ture. Yeroo indaaqqoon iyyitu ka'inaa salaati jedhee warra gabroota ajajatutu ture. Booda garuu islaamummaa sirriitti mi'eeffatanii gaafa hubatanii jedhanu amantii islaamaa keessa qalbii guutuudhaan seenan. Seenuu qofaayyuu miti isaaf jecha qabsaa'uttuu seenan. Gaafa giddiin kafaraa jechuun nu dhufu isaaf jecha wareegama aarsaa barbaachisu kaffaluutti seenan. Biyya keenya keessatti amantii islaamaa gadhiisaa jechuudhaan lolame malee namni amantii islaamaa fudhadhaa jechuudhaan hin lolamne. Amantii islaamaa gadhiisaa isa jedhu irratti aarsaa kaffale malee amantii islaamaa qabadhuudhaan lolli hin geggeeffamne. Walumaa galatti eegaa amantiin islaamaa baay'inaan kallattii daawwaatiin, kallattii godaansaatiin, kallattii daldalaatiin babal'ate kan daldalaa kanan qabxii tokko sinii dabala eegan kaase biyya keenyatti jalqaba namni amantii islaamaa fudhate baay'inaan naggaadee jedhama. Maaliif naggaadee jedhama isinitti fakkaate? Amantii islaamaatii fi nigdii yookiin daldalatu walitti hidhama. Keessumaa naannoo kaabaa kana Eertiraa dabalatee kaabaa kana keessatti warri amantii islaamaa fudhate jedhe naggaadee jedhama. Amantii islaamaa nigdii kana walitti dhurraa kan ka'e jechuudha.
biyya keenya keessas baay'inaan kan babal'ise isaan ta'uu dubbanne kaane gomma keessa jarri sheekii Bayaa'ootii fi jarreen akka sheekii Abbaa Nasiibee jedhamu warra amantii Islaamaa babal'ise baay'een jaraa kallattuma daldalaatiin kan jarri dhufe. Kanaafiyyi amantii Islaamaatii fi daldala walitti dhuurraa ka'ee namni muslimaan naggaadee maqaa jedhutti moggaasuu danda'e. Yookiin immoo jabartii maqaa jedhu moggaasan. Jabartii warri jedhu kun warra godaansa dhufe baay'inaan. Warra godaansa dhufe kanaa walitti dhuurraa kaasaniiti jabartii jedhan. Jabartiin kun bakka gariitti naggaadee bakka gariitti shariifa waan akkasii jedhamee waamama. Egaa amantiin Islaamaati kallattii kanaan babal'ate maaliif Islaamaaf lola walitti dhanamne? Islaamnoo baay'inaan amala gaarii, dhugaa dubbachuu, amanamuu, sobuu dhiisuu, nama gowwoomsuu dhiisuu kallattii kanaan babal'ate erga ta'e maaliif lolaan walittidha gaaffiin jedhu ka'utu mala. Gaaffii kanaaf deebiin guddaan tokko jalqabuma amantiin Islaamaa lola kan inni ajaju ummata amantii biraa kana bifa afuriin ilaala. Bakka afuritti qoode ilaala. Bakka afuritti inni qoodu kun tokkoffaa warra mu'aahada jedhamu jira. Hordoftoota amantii biraa kan muslimaa walii galanii waadaa walii galanii waliin jiraatantu jiru. Mu'aahada jedhama jarri kun akka namoota amma biyya keenya seera tokko baafatee walii galee wajjin jiraatu warra waadaa walii seenee seera baafatee waliin jiraatu. Lammaffaan musta'amanatu jira. Musta'amana jechuun nama hordofaa amantii biraa biyya biraati biyya addaarraa dhufee biyya kan kee bifa paaspoortiis ta'uu mala waan adda addaatiin daawwatee deebi'udha. Inni sadaffaa warra biyya kan kee keessa gibira gabbaree jiraatu biyya akka mootummaa Islaamaatiin jiraatu. Inni afuraffaa immoo harbii jedhama warra lola sitti ajaje. Amantiin Islaamaa warra kaan sadanii loluu hin eeyyamu. Ajjeesuun gonkumayyuu dhorgaadha. Namni musta'amana ajjeese, mu'aahada ajjeese, namni zimmiyyi ajjeese jedhe jannata galuu dhiisii foolii jannataa hin argatu kan jedhu barsiisa. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam man qatala mu'aahadan aw mu'aahidan lam yarih raa'ihata aljanna. Namni nama amantiinsaa islaaman taane nageenyaan isaa wajjiniin jiraataa jiru waliigalee wal amanee jiraataa jiru ajjeese gonkumayyuu foolii jannataa hin argatu jedhan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Musta'amana immoo musta'aman jechuun fakkeenyaaf mootummaa amantii kiristaanaa yookiin amantii yahudaa biyya biraarraa ka'eetii biyya keessanan daawwadhaa amantii keessanan laalaa jedhee dhufa musta'aman jedhama. Kottu nagaadha jettee fuutee galchite. Nama kanatti yoo ati buute man ammana rajulan alaa damihi faqatalahu jedhan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kottu nagaadha dhiigni kan kee waa tokko homti sitti bu'uun jiru jettee fiddee kaate yoo ati ajjeeftee jette فأنا خصيمه يوم القيامة قويا قيامة فولدر ربيتي أنا تو إسا فلم أنا تو سكسس جدا إرقام ربي عليه الصلاة والسلام مال جتشوبر باديتني أمنتين إسلاما إيغا سيران على قد بوتو تقرى كل نمني نما تقو أجيسي جدا قرآني نمني نما تقو أجيسي حق عملت مرتي سريد عملت نمني أجيسي جده فكأنما قتل الناس جميعا أكوان قوسنا مالا فكان الرجل هند في تيد أبمسيسيتي نمني قوسة لبوتو مو حق عمل أجيف مارتو ميت دارا أولشي أكسينين أجيف منقوده أكوان لبو هند دو أرى أولشي بلسباسيتي جده إيغا منتين إسلاما كانت تبرسيسي ما في مقام بليفما مقام بليسي كنتو كفا miidiyaatu kijiba adda addaa baay'inaan biyyoota adda addaa irratti uume lola diraamaa adda addaa ISIS jedhu kana maal jedhu moggaasanii kijiba uumani baay'inaan. Kijibni kun miidiyaan ofumaaf uumee osoo uumee himuu booda sattuu dhugaa fakkaachuu bira ga'e. Malee amantiin Islaamaa biyya kamittuu lolaan hin babal'anne. Lolli isa miidha malee isan fayyadu. Lolli isa miidha malee isan fayyadu. Amantiin Islaamaa nageenya labsa. Kan inni lolu gaafa giddiidhaan lolli dhufee yoonsi ajjeese malee akkam laa ilaaha illallah jetta yoonsi dhabamsiise malee isa jedhu udina lilladhiina yuqaataluuna biannahum zulimuu wa inna allaha calaa nasrihim laqadiir. Warra miidhamanii miidhaadhaan lolaman ajjeefamaniif eeyyamameeraa jedhe rabbiin. Eeyyamameeraa jedhe eenyuun warra siin lolu. Warra amantii muslimaa hin taane afransiniin jedhe keessaa kanatti loltu warra siin lolu qofa. Warra siin hin lolle. Warra waadaasii waliigaleesii wajjin nageenyaan jiraatu. Warra immoo biyya tokko keessa ati waliin gibira gabbartee jiraattu. Warra immoo ati akkuma kana dhufeen biyya kee daawwadha jedhee ati nageenyaan simattee
amantiin islaamaa yoo ati itti buute guyyaa qiyaamaa foolii jannataa sin argattu nabi muhammadiin isa alayhi salaatu wassalaam nageenyan taatu warra ammoo siin lolu amantiin islaamaa ofirraa deebisuu dirqama godha kanaan alaa lolan ajajne eega kana ta'e maqaa balleessuun gonkuma sirrii akka inni hin taane amantiin islaamaa kallattiin inni ittiin babal'ate biyya kanas ta'e biyyootii kam keessattuu karaa nageenyaati fakkeenya tokkoon isinii kaasa nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam gara jalqabaa keessaa araboonni baay'een murtii itti murteeffatanii lola itti labsan biyya hundarraa lolli itti labsame kun jalqaba maatiidhuma isaaniirraa jalqabe manuma makkuma qureeshootumarraa isaan jalqabe gaafa madiinatti godaananii jedhan alayhi salaatu wassalaam isaan lolan labsine tasgabbiidhaan ummata biyya sana jiran baay'inaan yahuudota kan madiinaan keessa jiran yahuudota gosa sadiitu jiru gosa sadan kanaanuu waadaa walii galanii nuti amantiin keenya adda addaa biyya immoo waliin qabnaa kanaafu biyya keenya kana misoomsuu irratti biyya kanarraa diina deebisuu irratti biyya kana qaroomsuu irratti wajjin hojjannaa amantiin keenya immoo adda adda jedhanii waadaa walii seenan yahudota gosa banii nadiir jedhamus warra banii qaynuqaas warra sadan jaraatiinu haala kanaa wajjin jiraachuu jalqaban booda osoo isaan achiin nageenyaan jiranu makkarraa kaanii jedhanii lola labsanii lola badrii dhufanitti lolan ala najji rabbiin udhina lilladhiina yuqaataluuna biannahum dhulimuu wa inna allaha ala nasrihim laqadiir jedhe siniif eeyyamameera ofirraa deebifadhaa kan jedhu gaafa sana eeyyamame lolli jalqabaa sana loli lammaffaa immoo warra banii qaynuqaa'itu waadaa diiganii dubartii muslimaarraa hijaaba sii baasanii gabaa banii qaynuqaa'i keessatti jennaan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam maaf waadaa diigidan gaaffii jedhu gaafachuu dhaqan jennaan ati akka qureeshii injifatteeyyii waan nu injifattu seetee jedhanii ergamaa rabbii irratti alayhi salaatu wassalaam dinnina adda addaa jalqabanii jennaan lolli baname kan banii nadiiris akkuma kana banii nadiir kaun waggaa dheeraa waadaa ergamaa rabbiitii seenanii wajjin jiraataa turan gaafa lola ahzaab waadaa diiganii ummata diinaa wajjiniin hiriiranii ergamaa rabbii itti duuluu gaafa jarri jalqaban lola ahzaab xumuranii gaafa kaan ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam jara sanaanis lolanii biyya sanarraa ari'an so ilaalaa haala kanaan lolanii jechuudha malee ofiin lafaa ka'anii ummata nagaa amantii kan kee gadhiisi jedhanii ittiin loluu islaamni gonkumayyuun ajajne eega lola ahzaab boodaati taateen guddaan kan inni uumame taatee hudeebiyyaati hudeebiyyaa waggaa ja'affaatti ture gaafa hudeebiyyaa kan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam loltoonni isaan qaban hoggantoonni isaan of duukaa hiriirsanii deeman nama 400 hanga 500 hin caalu ture warri bay'atu radwaaniin ergamaa rabbiitii waadaa seene hudeebiyyaa irratti lola kamuu hin geggeessinu jechuudhaan arabootaan keessumaa qureeshotaan waadaa gaafa walii galanu ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam waggaa lama keessa qofatti hanga fatii makkaatti waggaa lama yeroo hin caalle keessatti nama meeqa hiriirsisuu danda'an loltoota jira jedhamu bebbeekamoo 10,000 ol hiriirsifachuu danda'an sanaan dura bar makkaa waggaa 13 turan yeroo lolaati madiinaan waggaa 6 turan inni kunis lolumatti darbe hordoftoonni hanga sanatti oomishame nama meeqa ture nama 400 yookiin hanga 500 ture kan isaan hudeebiyyaa fudhatanii deeman gaafa fatii makkaa garuu waggaa lamanitti nageenyaan jiraatan kana keessa nama 10,000 ol oomishuu danda'an isuma egaa dubartoota warra mana jiranuu fi daa'imootatti lakkaa'ameetii miti warra bebbeekamoo ergamaa rabbii wajjin hiriira dubbachuutti jira jechuudha kanuma islaamni yoo lolatti illee seente diinni siin lolaalu yoo inni nageenya filate lakkisaa waliin lollo jarana maaf dhiiga walii buufna teenyee dubbannee wal hubanna gaafanni jedhe wa in janaxuu lissalmi fajnax lahaa watawakkal cala allah jedha yoo isaan gara nageenyaatti dabani ati sachumaan nageenya filadhu omti nageenya caalu hin jiru fajnax lahaa gara nageenyaatti dabe jedhe watawakkal cala allah ay naganuu jarri kun sobaniitii khiyaanaadhaaf yoo jettellee lakki kana dhiisi rabbi irratti hirkadhu jedhe wa in yuriiduu khiyaanataka فإن حسبك الله يوجر سيغنو فداني موجدان رب مسرا غها ديسي اتي نغينيا في لدوجد حالا كانتي امنتين اسلاما سريتي نغينيتنو اجاجا كان نبي كينيا كيس ببلتي باينا يولالتن جارا كودا جافادا كاسه هانغ جارا كودا سغلفات امنتين اسلاما
kan inni pilaatoo habashaa dhaqee mootummaan oromoo islaamaa achitti dhaabbate maatiin muhammadoosh kan jarri mootummaa islaamaa mootummaa oromoo achi dhaqanii gondoriin keessatti walloo keessatti dhaaban bara lolli hin jirre jaarraa 16 hanga 19 lolli hin jiru bara jarri maal jettee moggaafte zamani matsaafinti moo maal jedhani bara mootummaa adda addaa jechuudha soba maqichi sirrii miti barri sinumaa bara nageenyaati bara lolli hin jirre bara tasgabbiiti amantiin islaamaa immoo bara lolli hin jirre akkanaa keessa babal'ata kan amantiin islaamaa oromoonni harargee amantii islaamaa kan jarri sirriitti fudhatan oromoonni naannoo iluu abbaaboor naannoo jimmaa wallaggaan harkite kan jarri amantiin islaamaa keessa seene bara lolli dhibame kana amantumti kamuu ergaasaa ummataan gahuudhaaf lolli dhibuusa barbaachisa walumaa galatti amantiin islaamaa karaa nageenya kanaan haala kanaan babal'ate yaada jedhuun qaba ergaan kan kogaa kanatti harraafa gabaabbatu sa'aatiin faxriis gaheera هذا هو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نما نغان سومي تمر ربي نها تاسسو دكبا هم كان اللي ربي نراه كاسو نما بيا كان كيستي سباب سبلمي وجين هردفتو تأمنتي برا وجين اللي سريتي والهبتي نجينان وجين جرات ربي نها تاسسو نما حق هبتي حق أمة براتين اللي جاءوا ورا حق نسبران جاينين اللي نما حق أمة سنان جو ربي نها تاسسو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته